Haala yeroo ammaatiin wal qabatee barattoonni Oromoodhaa biyya abbaa isaarratti lafa isaarratti hedduu mootummaa abbaa irreetiin weeraramaa jira. Kun maqaa maaster pilaaniidhaatiin maaster pilaan osoo hin ta'in kun maaster kiilar akkuma duraan lafa kaa'amee maqaatti baasan sanitti akka biyyoota biraatti yoon urbaanaayizeeshin magaaleessuuf osoo hin ta'in shanyii namaa laf gabroonfachuudhaaf kolonaayizeeshiniidhaaf urbaanaayizeeshiniif osoo hin ta'in kolonaayizeeshiniidhaaf kan karoorfame. Oromiyaa bakka lama qoodanii akka Oromiyaa lixaatiif Oromiyaa bahaa godhanii biyya lama godhanii biyya taan seenuudhaaf haga baasaboortii nama barbaachisu akka takkaa'u kaartaa yookiin maappii Oromiyaa ta'utti beeksisan balleessanii akka seenaa dhaloonni fuulduraa hin barre burjaajessuudhaaf kan karoorfame ta'uudha. Kanaaf hubataniiti jechuudha. Isaan diinni kana karoorfateeti kan ilmaan Oromoo lafarraa buqqaasee uummata Oromoo kan 50,000 caalu lafarraa buqqaasee irratti shanyii isaa bakka buusuuf deemu. Kun bifa investoraatiin investara kan ta'uuf deemu immoo lafa tanarratti warruma qabeenya qabu mootummaa abbaa irree kan qabeenya saammateetu irratti kaampaanii adda addaa dhaabee itti duroomuuf uummanni keenya dirqama maqaa afaan isaanii dubbanne jecha irratti ichirraa baqachuun dirqama ta'a jechuudha. Warra mana hin qabne ta'a. Dhaloonni fuulduraatiif seenaan ni bada. Kana jechuun lafti Oromiyaa dhabamtee seenaan isaa badee afaan isaa badee abbaan biyyummaa isaa badee nama lafa hin qabne ta'ee lafti sun lafa diinaa ta'ee waamamu akkuma sirna Minilik internal expansion jedhanii yookaan babal'ifannaa keessaa jedhanii lafa akkasii dhaalee Finfinnee irratti diinni wajjin mormaa jiru kanatti jechuudha. Kanaaf barattoonni Oromoodhaa kana hubateeti kan falmii harka duwwaa qalamaa fi dabtaraan osoo deemanii diina ibiddaan deemu dura dhaabbatanii mormaa jiranii itti wareegamaa jiran. Nutis kana akka saba Oromoo tokkotti dura dhaabbannee lafti tun lafa keenya lafa jechuun lafee teenya lafti teenya lafee teenya waan ta'eef booruu bakka itti deebinu biyya teenya yoo galle biyyi teenya tana jennee bakka wallaaluuf jiraannaa jechuudha. Lafti maqaan beeknu tufti diinni dhaalee maqaa haaraa itti baasee afaan biraa bakka san buusee shanyii biraa bakka san buusee nu balleessee yoo biyya galle nuti namni nu beeku hin jiru. Nuti lafa teenya hin beeknu kaartaan si lafarraa badee tahaa jechuudha. Kun gabaabumatti jenoosaayid yookiin ethnic waan jennu dhabamsiisu shanyiiti waan ta'eef akkuma barattoonni keenya harka duwwaarra dhumaa jiran sanitti nutis cinaa dhaabbannee sagalee keenya mootummaa addunyaattis ta'ee mirga dhala namaa warreen ta'an hundaafuu United Nations Human Rights Watch warra ta'an hunda sagalee keenya dhageessifnee hanga qophiin yookaan sankeeshiniin irra kaayamu takkatti sochii addaan cituu hin qabne kan itti fufu bifuma kanaan itti fufuu qabu sosoo qabnaa jechuudha godhuu qabnaa. Kun akka mataa keenyaa qofatti iddoo kana osoo hin ta'in Oromoon addunyaarra jiran martinuu lafaa kee yeroo dirmachuu qabu amma. Kana booda eega waraabessi kutee sareen dutte waan jiru nu godha eega diinni lafa keenya kana karoora karoorfate kana hojii irratti oolchee sosoon bu'aa waan hin finneef ammummaa caphaa oowwata wallaanan akka jaansan ammuma waan socho'uu qabnuu fi waan furmaata itti barbaaduu qabnuu jedhetti namana galatooma. Hedduu galatoomaa egaa yaada keessan nuu kennu keenyaa fi galanni keessan bilisummaa ta'u ulfaadha. Tokko baay'ee galatooma. Eh.